Hey. Like, subscribe, share godha saadun dhufte jirti maalin dhufte waan haaraa bara haaraa itti seenne jirra kabajamtoota fi jaalatamtoota saaduu anis jira isinillee jirtan nagaa fayyaa jirtan alhamdulillah rabbil alamin turtii bara 16 keessa bara 17 dabaraa jirra subscribe like share godha faayidaa youtube illee itti seenaati bara kotta waliin barra kotta waliin hojjanna warri waliin hojjanne jettan comment jalatti na barreessa kakkat godha na barreessa animootu hello isin jedha bilbilallee naaf kaa anis bilbila koo isiniif kaa isinii wajjin dalagaa isin wajjin dalaganii wal guddifna wal kaafna kabajamtoota fi jaalatamtoota gara viidiyoo bara haarayaatti ceenee jirra bara moofaa achi keennee jirra barri haarufti bara milkii bara rizqii bara wanni hundi jijjiirama keessatti taatu biyyi keenya nagaa taatu biyyi keenya jaalala hortu lukaa taatuun isiniin jedha daawwattoota fi kabajamtoota kiyya anilleen hedduuta akkanatti gammachuu addaatti natti dhagahama riqosi wacaa jiraa hin deebi'a asirratti turtii akka waddee deebi'ee jira dhiifama naa godhaan isiniin jedha wan viidiyoo jidduutti dhaabee fi namatu ala keessaa waca jechuudha viidiyoo guyyaa waraabuun baay'ee namatti mijatu halkan immoo yookaan ifa badaa yookaan hirroobaa daawwattoota kiyya Itoophiyaa keessaa bakka yookaan immoo hirriba rafaanii faatanu hirriba manatti kaasee hin gabbanne hirriba natti kaasee hirriba rafa jechuudha. Kanaaf namni biyya keessa jiru hedduu takka haalillee namatti mijatu baatus xiqqoosi namni nama haasawiti qalbii nama hata saniif odumaanii viidiyoo waraabaa yeroo reefutan warri ollaa dhufanii nu dubbisanii achumaan itti dhaabee amma irra deebi'eetiin waraabaa jira jechuudha daawwattootaa fi kabajamtoota kiyyaa bara haaraa kan ilaalchifatee ilaalchi keenya maal ta'uu qabaa jireenyi keenya maal ta'uu qabaa guddinni keenya maal ta'uu qabaa bara 2016 keessa maal dabarsine bara 2017 keessa maal hojjechuu qabna jennee ilaaluun baay'ee nu barbaachisa jedhee yaada. Egaa daawwattoota fi kabajamtoota kiyya wanni nuti gochuu qabnu takka yaaduu qabna jechuudha. Namni yoo yaade wayitti baha jechuudha. Namni yoo yaade wayitti baha yoo hin yaadin kunoo jammaranii mallee maali anjoolleen hawacuu buna kiyya dhugaa hawacanii isaan buna kiyya dhugame bismillah buna haadhuinuu siin jedha ayaannu haadhuinuu arraa guyyaan arraa kuni guyyaa jaalalaa guyyaa milkii barri kunillee barri haarofti kunillee bara wanni hundi keessatti nu jijjiiramtu rufaa ta'uu jedha alhamdulillah rabbil alamin akkuma reefuu ana shukrii godhe rabbi hiyyatti namu waaqa isaa galateeffatu waaqni rabbii guddaadha jechuudha rabbiin guddaan kan waggaa isaati kan waggaa namaan gahee waggaa namatti deebisu isaati kan galgala raftee ganama subii hirribaatti kaatuyyuu waan guddaadha jechuudha alhamdulillah laka shukru yaa rabbi yaa allah jettanii shukrii rabbitti godhaa sinin jedha egaa waan dalaynu waan hojjennu kamuu keessattuu yaaduun barbaachisaadha yeroo baay'ee haala wantoota tokko ilaalanii wanni nama gadi qabu jira keessattuu biyya keenya keessatti baay'ee gadi nama qaba biyya ormaa keessatti hamilee hedduu godhannee hin hojjennaa kana xaarraa san xaarra jechaa turre jechuudha garuu yoo as dhufteetiin akkana jette tarii ammayyuu wayitoo kaanii madaamii sodaanna mana keenyatti hinnee waraabu mana keenya keessatti ammallee dhufee wacee namni qalbii nama hata viidiyoo yeroo baay'ee waraabuudhaaf wanni anana oolchuu kanaa jechuudha kanaaf ani guyyaarraa kana wanniin anitti ka'eef hojii hojjedha hojii kiyyaa YouTube jechuun faayidaa qaba uummanni irraa faayidaa isaa fayyadamaa jira hojjetataa jira dalagataa jira jedhitiin itti yaadee itti ilaalee itti seene jechuudha alhamdulillah rabbil alamin hangarraatitti rakkoota kan argine jechuudha YouTube kanarratti dhufee bashannanuu malee dhufee taphatu malee indoom guyyaa gaafa viidiyoo gadi dhiifadhu kana baay'ee natti tola baay'ee na gammachiisa nagaan naa tura bye
hanga turtii boodallee yoo haalli qilleensaa bareedaa yoo ta'e gadi ba'a. Yeroo baay'ee Itoophiyaa ni rooba, baay'ee rooba. Anallee baay'ee tokko nafi toluu didee mana keessaa gadi bahuun olee gadi deemuun magaalaan keessa jiru magaalaa Adaamaati. Silkii kanallee jechuudha yoo hin jabeeffatiin xibqeedha jechuudha. Baay'ee rakkisaadha jechuudha. Silkii kanaan harka nu maran jennee sodaanna. Hattuutu baay'ata biyya kana keessatti jechuudha. Kanaaf mana bahurra manuma keessatti teennee viidiyoo keenna waan nuti tole waan nuti dhagahame tokko ibsachuu barbaanna jechuudha. Kanaaf haalli naaf mijjate taanaan iddoo saayilaanti jedhee barbaada. Saayilaanti jechuun kaxxeewu jedhu kan namni irra hin baane bosona wayii keessa osoo dhaqeen fedha amma sa'aatii kana. Guyyaa akkarraa kana uguroo osoo deemeen fedha sammuu kiyya haaromsuun fedha mana keessa taa'a gizee hunda mana keessatti viidiyoo waraabaa jira jechuudha. Kanaaf na falchaasin jedha nagaan turtii gaarii sa'aaduu laayikii sabskiraaybii sheerii nuuf godhaan isinii jedha bakka ammaan dhufee jira ishee. Yaa ijoolleetu wacci na falchaasin jecha haa waccu haa taphattu ijoolleen ani haasaa kiyyatti fufaa haasaa kiyya jalaa hafe jechuudha. Ammallee irra deebi'aa waraabaa jira. Waan tokko oduma hin hojjennaa hin dalagnaa hin yaannaa gaafa jedhanii gaafa ka'anii wanta gufuu namatti ta'utu jira biyya keenya Itoophiyaa kana keessatti.
hey like subscribe share godha saadun dhufte jirti maalin dhufte waan haaraa bara haaraa itti seenne jirra kabajamtoota fi jaalatamtoota saadu anis jira isinillee jirtan nagaa fayyaa jirtan alhamdulillah rabbil alamin turtii bara 16 keessa bara 17 dabaraa jirra subscribe like share godha faayidaa youtube illee itti seenaati bara كوتا ولين برا كوتا ولين هجنا وري ولين هجنا جبتن كومنتي جلتي نابريسا كت قول نابريسا أنا موتو هلو إسنين بالبلا اللي نافكا بالبلا اللي نافكا أنس بالبلا هو إسنين فكا إسنين وجين دلقا إسنين وجين دلقني والقطفنا والكافنا خبجم توتا في جال الحمد لله قرب فيديو نقالنا ترى باي hanga turtii boodallee yoo haalli qilleensaa bareedaa yoo ta'e gadi ba'a. Yeroo baay'ee Itoophiyaa ni rooba baay'ee rooba. Anallee baay'ee tokko nafi toluu didee mana keessaa gadi bahuun olee gadi deemuun magaalaan keessa jiru magaalaa Adaamaati. Silkii kanallee jechuudha yoo hin jabeeffatiin xibqeedha jechuudha baay'ee rakkisaadha jechuudha silkii kanaan harka nu maran jennee sodaanna. hattuutu baay'ataa biyya kana keessatti jechuudha. Kanaaf mana bahurra manuma keessatti teennee viidiyoo kennaa waan nuti tole waan nuti dhagahame tokko ibsachuu barbaanna jechuudha. Kanaaf haalli naaf mijjate taanaan iddoo saayilaanti jedhee barbaada. Saayilaanti jechuun kaxxeewu jedhu kan namni irra hin baane bosona wayii keessa osoo dhaqeen fedha amma sa'aatii kana. Guyyaa karraa kana ugurosoo deemeen fedha sammuu kiyya haaromsuun fedha mana keessa taa'a gizee hunda mana keessatti viidiyoo waraabaa jira jechuudha. Kanaaf na oofalchaa isin jedha nagaan turtii gaarii saadu like subscribe share nuuf godhaan isiniin jedha. Baqa ammaan dhufee jira ishee.